kenne. Grammy Award waggaan Ameerikaatti qophaa'uun artistoota hojii aartii keessatti shoora olaanaa taphatan jajjabeessuun beekamu. Sagantaa badhaasaa bara kanaa irratti artist Haacaaluu Hundeessaatiif beekamtii kennuun yaadateetti jira. Dhaabbanni badhaasaa Grammy jedhamu kun erga bara 1958 hundeeffame as waggaan artistoota ciccimoo gama aartiitiin addunyaa tana irratti dhiibbaa uumuu danda'an filachuun badhaafamaa waggaa taasisa. Sirna badhaasa isaa waggaa 63ffaa Ameerikaa Los Angelesitti qophaa'e irratti gootota aartistii bara 2020 keessa dhabne jechuun hojiiwwan aartist Haacaaluu Hundeessaa dinqisiifachuun beekamtii kenneefii jira. Aartist Haacaaluu Hundeessaa dhaabbaticha kanaan yeroo yaadatamu lammii Itoophiyaa hojii aartii dhaabbatichaa biratti beekamtii argateedha. Sagantaa kana irratti artistoonni garaagaraa hojii aartii hojjetaniin abbaa badhaasa kana mo'atan yoo ta'an, weellistuu lammii Ameerikaa Beyoncé weelluu bara kana I Can't Breathe jedhuun yeroo 28ffaa mo'achuun seenaa haaraa galmeessistee jirti. Bakka paartileen Oromoo ABO fi KFO'n dhiibamanii filannoo keessaa ba'anitti gaafa guyyaa bitooteessaa 2020 takka paartiin ABN kaaba Oromiyaa walla magaalaa Haxaayee keessatti hiriira guddaa fi duula filannoo gaggeessaa ooluu maddeen gabaasanii. Hiriira kana irratti ajjabee faana kan deemu poolisii humna addaa Amaaraa fi milishoota magaalichaa yoo ta'an, dhaadannoon isaan qabatanii dhaachaa deeman ammoo seerrii fi heerri biyyattii haa jijjiiramu. Uummata Amaaraatiif yeroon isaa amma. Olaantummaa saba tokkoo ni caba. Seera haaraa naannoo keenyaa fi alaabaa naannoo keenyaa mootummaa naannichaa waliin ta'uun ni jijjiirannaa kan jedhuu fi kanneen birootiin. Hooggantoonni paartilee Oromoo hundinuu humna waraanaa biyyattiitiin marfamanii yeroo akka lammii sadaffaatti ilaalamaa gara mana hidhaatti guuramaa jiran kanatti paartileen sirnoota durii leellisan ammoo waraana mootummaatiin ajjabamanii hiriira mataa isaanii gaggeeffachaa jiraachuun hangam akka mootummaan kun Oromoo cunqursaa jiru mul'isaa jiranii jiru. Maddeen keenya magaalaa Haxaayeerraa OMN'f yaada isaanii laatan. Kora sabaa seeraan ala maqaa ABO'tiin waajjira muummee dhaabbatichaa Gullalleetti argamu keessatti gaggeeffamanii morminaa jiran miseensonni adda bilisummaa Oromoo kanneen biyyoota garaagaraa keessa jiraatan. Miseensonni dhaabbatichaa biyyoota alaa kanneen akka Siwiidin, Awustiraaliyaa, Ijipti, Kaayiroo, Kanadaa, kutaalee akka Edmontanii fi Vaakunveer iddoowwan biroo keessa jiraatan ibsa ejjennoo baasaniin gocha gareen dhaabaa irraa cabee bahuun beekamtii hayyu dureetiin alatti korri isaan gaggeessan fudhatama hin qabu jechuun ibsanii jiru. Korri kun kan naamusa sirna dhaabichaa cabsee fi shira diinaatiin utabame waan ta'eef uummata Oromoo biratti fudhatama tokkollee hin qabu jedhan miseensonni dhaabbatichaa kanneen biyyoota garaagaraa irraa ibsa kana baasuun balaaleffataa jiran. Gama biraatiin ammoo murna haaraa maqaa adda bilisummaa Oromoo maxxanfatee as ba'e kana sabboontonni Oromoo miidiyaa hawaasummaa irratti babal'inaan yoo balaaleffatan, qondaalonni bilxiginnaa ammoo faarsaa jiraachuun hubatameetii jira. Baalee magaalaa Agaarfaatti uummanni bulchitootaan saamamaa jiraachuu himata. Wareegamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee hokkara dhalateen waajjiroota mootummaa barbadaa'an baasii uummataatiin akka ijaaramu taasisanii birrii miliyoona 50 ol uummata irratti murteessuun sassaabaa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Maqaa waajjiroota mootummaa gubatan ijaarsa gamootiin bakka buufne jedhuun dirqamaan birrii uummata irraa sassaabaa jiraachuu kan ibsu odeeffannoon OMN dhaqqabe kun manni ijaaramaa jiru garuu gamoo osoo hin taane sheeliidha. Nageen uummataaf muramaa jirus nagee sobaa akka ta'e madda keenya odeeffannoo kana nuun dhaqqabe mirkaneessee jira. Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa maqaa jedhuun waan gaggeeffamuuf deemu uummanni Oromoo gonkumaa itti hirmaachuu hin qabu. Akkasuma dhimmi filannoo baranaa uummaticha hin ilaallatu jedhan qeerroon godina Baalee. Guutummaan guututti uummanni Oromoo filannoo kana keessaa waan filatu hin qabu kan jedhan qeerroowwan Oromoo OMN dubbisa kunneen Oromoon filannoo humnaan gaggeeffamuuf deemu kanaaf gonkumaa beekamtii kennuu fi akka hin qabnes dhaamaniiti jirani. Mootummaan ammoo shira garaagaraa xaxaa jira. Keessattuu dhaaba ABO keessa harka naqachuun uummata Oromoo burjaajessuuf kaadirootaa fi qondaalota isaa miidiyaalee hawaasummaa irratti bobbaasuun ABO maqaa balleessuuf yaalaa jira kan jedhan qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo duula maqaa balleessii adda bilisummaa Oromoo irratti deemaa jiru kana osoo galma hin geenye fashaleessuu qabaa jechuun dhaamane.
godina Harargee bahaa magaalaa Haramayaa fi naannoo ishiitti kaadireen bilxiginnaa dirqamaan nu deeggaraa jedhanii jiraattota naannichaa hidhaa fi doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Filannoo dhufaa jiru kana guutummaan guututti mo'annee biyyattii akka bulchinuuf waan barbaachisu cufaan nu cinaa dhaabbachuun nu deeggaruu qabdan ta'uu baannaan isin deeggartoota adda bilisummaa Oromootii fi KFO'tii jechuun namoota hedduu reebanii mana hidhaatti guuraa jiran jedha madda keenya magaalaa Haramayaa irraa odeessa kana nuuf laate. Ameerikaan gurgurtaa alergii meeshaa waraanaa waggaa 5 dabre taasifteen qoodni gabaa keessaa qabdu harka 37 dabalu Instituutiin qorannoo walabaa Siwiidin jiru mirkaneesse. Alergiin Ameerikaa, Faransaay fi Jarman dabaluun kan Raashiyaa fi Chaayinaa hir'isee jira jedha qorannoon kun. Biyyoonni bahaa jiddu galaa bara 2016 hanga 2020tti hambaroota duraaniitiin yoo dorgamu harka 25 irra caalaan bitamanii jiru. Saudi Arabiyaan harka 61 yoo dabaltu, Masriin harka 136, Qatar harka 361 alaa meeshaa waraanaa galchataniiti jiru. Hayyangaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammatti daawwattanidha. Gama ogummaa kaameraatiin Bayaan Abduu Jaliiltu nu faana ture akkasuma Abdii Jamaal immoo ogummaa suur sagaleetiin nu faana ture. Qophiileen OMN kanneen afaan biroo itti fufuu gama hiyya. Tan daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti himaa ani Faayizaa Iliyaasin. Dhaabbanni badhaasa artistoota addunyaa Giraamii Award jedhamu artist Haacaaluu Hundeessaatiif beekamtii kenne. Grammy Award waggaa waggaan Ameerikaatti qophaa'uun artistoota hojii aartii keessatti shoora olaanaa taphatan jajjabeessuun beekamu. Sagantaa badhaasa bara kanaa irratti artist Haacaaluu Hundeessaatiif beekamtii kennuun yaadateetti jira. Dhaabbanni badhaasa Grammy jedhamu kun erga bara 1958 hundeeffame as waggaa waggaan artistoota ciccimoo gama aartiitiin addunyaa tana irratti dhiibbaa uumuu danda'an filachuun badhaafamaa waggaa taasisa. Sirna badhaasa isaa waggaa 63ffaa Ameerikaa Los Aanjelesitti qophaa'e irratti gootota aartistii bara 2020 keessa dhabne jechuun hojiiwwan aartist Haacaaluu Hundeessaa dinqisiifachuun beekamtii kenneefii jira. Aartist Haacaaluu Hundeessaa dhaabbaticha kanaan yeroo yaadatamu lammii Itoophiyaa hojii aartii dhaabbatichaa biratti beekamtii argateedha. Sagantaa kana irratti artistoonni garaagaraa hojii aartii hojjetaniin abbaa badhaasa kana mo'atan yoo ta'an, weellistuu lammii Ameerikaa Beyoonseen weelluu bara kana I Can't Breathe jedhuun yeroo 28ffaa mo'achuun seenaa haaraa galmeessistee jirti. Bakka paartileen Oromoo ABO fi KFO'n dhiibamanii filannoo keessaa ba'anitti gaafa guyyaa bitooteessaa 2020 takka paartiin Adan kaaba Oromiyaa walla magaalaa Haxaayee keessatti hiriira guddaa fi duula filannoo gaggeessaa ooluu maddeen gabaasanii. Hiriira kana irratti ajjabee faana kan deemu poolisii humna addaa Amaaraa fi milishoota magaalichaa yoo ta'an, dhaadannoon isaan qabatanii dhaachaa deeman ammoo seerrii fi heerri biyyattii haa jijjiiramu. Uummata Amaaraatiif yeroon isaa amma. Olaantummaa saba tokkoo ni caba. Seera haaraa naannoo keenyaa fi alaabaa naannoo keenyaa mootummaa naannichaa waliin ta'uun ni jijjiirannaa kan jedhuu fi kanneen birootiin. Hooggantoonni paartilee Oromoo hundinuu humna waraanaa biyyattiitiin marfamanii yeroo akka lammii sadaffaatti ilaalamaa gara mana hidhaatti guuramaa jiran kanatti paartileen sirnoota durii leellisan ammoo waraana mootummaatiin ajjabamanii hiriira mataa isaanii gaggeeffachaa jiraachuun hangam akka mootummaan kun Oromoo cunqursaa jiru mul'isaa jiranii jiru. Maddeen keenya magaalaa Haxaayee irraa OMN'f yaada isaanii laatan. Kora sabaa seeraan ala maqaa ABO'tiin waajjira muummee dhaabbatichaa Gullalleetti argamu keessatti gaggeeffame ni morminaa jedhan miseensonni adda bilisummaa Oromoo kanneen biyyoota garaagaraa keessa jiraatan. Miseensonni dhaabbatichaa biyyoota alaa kanneen akka Siwiidin, Awustiraaliyaa, Ijipti, Kaayiroo, Kanadaa, kutaalee akka Edmontanii fi Vaakunverii iddoowwan biroo keessa jiraatan ibsa ejjennoo baasaniin gocha gareen dhaaba irraa cabee bahuun beekamtii hayyudureetiin alatti korri isaan gaggeessan fudhatama hin qabu jechuun ibsanii jiru. Korri kun kan naamusa sirna dhaabichaa cabsee fi shira diinaatiin utabame waan ta'eef uummata Oromoo biratti fudhatama tokkollee hin qabu jedhan miseensonni dhaabbatichaa kanneen biyyoota garaagaraa irraa ibsa kana baasuun balaaleffataa jiran. Gama biraatiin ammoo murna haaraa maqaa adda bilisummaa Oromoo maxxanfatee as ba'e kana sabboontonni Oromoo miidiyaa hawaasummaa irratti babal'inaan yoo balaaleffatan, qondaalonni bilxiginnaa ammoo faarsaa jiraachuun hubatameetii jira.
Baalee magaalaa Agaarfaatti uummanni bulchitootaan saamamaa jiraachuu himata. Wareegamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee hokkara dhalateen waajjiroota mootummaa barbadaa'an baasii uummataatiin akka ijaaramu taasisanii birrii miiliyoona 50 ol uummata irratti murteessuun sassaabaa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Maqaa waajjiroota mootummaa gubatan ijaarsa gamootiin bakka buufne jedhuun dirqamaan birrii uummata irraa sassaabaa jiraachuu kan ibsu odeeffannoon OMN dhaqqabe kun manni ijaaramaa jiru garuu gamoo osoo hin taane sheeliidha. Nageen uummataaf muramaa jirus nagee sobaa akka ta'e madda keenya odeeffannoo kana nuun dhaqqabe mirkaneessee jira. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa maqaa jedhuun waan gaggeeffamuuf deemu uummanni Oromoo gonkumaa itti hirmaachuu hin qabu. Akkasuma dhimmi filannoo baranaa uummaticha hin ilaallatu jedhan qeerroon godina Baalee. Guutummaan guututti uummanni Oromoo filannoo kana keessaa waan filatu hin qabu kan jedhan qeerroowwan Oromoo OMN dubbise kunneen Oromoon filannoo humnaan gaggeeffamuuf deemu kanaaf gonkumaa beekamtii kennuu fi akka hin qabnes dhaamaniiti jirani. Mootummaan ammoo shira garaagaraa xaxaa jira. Keessattuu dhaabaa ABO keessa harka naqachuun uummata Oromoo burjaajessuuf kaadirootaa fi qondaalota isaa miidiyaalee hawaasummaa irratti bobbaasuun ABO maqaa balleessuuf yaalaa jira kan jedhan qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo duula maqaa balleessii adda bilisummaa Oromoo irratti deemaa jiru kana osoo galma hin geenye fashaleessuu qabaa jechuun dhaamane. Godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaa fi naannoo ishiitti kaadireen bilxiginaa dirqamaan nu deeggaraa jedhanii jiraattota naannichaa hidhaa fi doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Filannoo dhufaa jiru kana guutummaan guututti mo'annee biyyattii akka bulchinuuf waan barbaachisu cufaan nu cinaa dhaabbachuun nu deeggaruu qabdan ta'uu baannaan isin deeggartoota adda bilisummaa Oromootii fi KFO'tii jechuun namoota hedduu reebanii mana hidhaatti guuraa jiran jedha madda keenya magaalaa Haramayaa irraa odeessa kana nuuf laate. Ameerikaan gurgurtaa alergii meeshaa waraanaa waggaa 5 dabre taasifteen qoodni gabaa keessaa qabdu harka 37 dabalu Instituutiin qorannoo walabaa Siwiidin jiru mirkaneesse. Alergiin Ameerikaa, Faransaay fi Jarman dabaluun kan Raashiyaa fi Chaayinaa hir'isee jira jedha qorannoon kun. Biyyoonni bahaa jiddu galaa bara 2016 hanga 2020tti hambaroota duraaniitiin yoo dorgamu harka 25 irra caalaan bitamanii jiru. Saudi Arabiyaan harka 61 yoo dabaltu, Masreen harka 136, Qatar harka 361 alaa meeshaa waraanaa